Maali garuu qorqorroo kana naanna'aa olurraa isuma kana wayyu. Maali durba qabatanii koobilii keessa naanna'aa olurra qorqorroo kanarra baate yoo ibsaa hojjettee namaaf ifa laata? Rakkina maali qaba? Kana gaariidha. Isa dhuguma keetta isin guyyaa ji'a tokko birrii 200 guyyaadhaan funaanaa oltanii nu al tokko machumatti baasnee galla guyyaa tokkotti kanaafidha isa dhugaa. Birrii 200 200 argattan immoo durbatti fixxanii. Maali numatti ati kan morraa kaamedha. Agaruu guyyaa jatti birrii 6,000 dhufame. Durbatti baasumti waan tokkodha. Qabatanii babaastu. Durbatti baasumti waan tokkodha. Ati warra babaasta maal birrii maalii baasta dhugaa irratti cimaa kenna garuu. Beetuun tala bareedduu kanatti otuu miliyoona bittee maali? Maali yaadee ture beektaa guyyaa tokko immoo akkuma hiriyoota keessan kanaatti walitti daggoofa waamtee dhufte iddoo tokkotti sin affeeradha yaada. Ati beetu wajjiraanii ana daggoo seenoo. Dhuftanii isiniin affeera guyyaa tokko laaqana naa hojjedha yookiin immoo barbaada. Waan dinqi yaada bareeda. Ati akkamitti yaada akkasii fiddaan jedhee. Waachuudha na keessaan burqaam dandeetti addaan qabaan. Dhugaa cimina kee. Dagoo madaraana jajjabeessi baay'ee gaddaa wayiidha miidhamaa wayiidhas natti fakkaata mana keessaa rakkinni jira moo wanta nyaatan minaamin hin jiru. Maal jechuudha amma meetoon argee tinaa himetti nagaa. Tole rakkoo qaba. Tinaan argee xinnoo badaan dubbisne atoo mee tinaa himetti nagaa. Itti rakkoo qaba. Dagootti nagaa kun sirriitti tinaa naamishi. Hojii ma barbaadi. Ibsaamoo rakkoo qaba. Bakkee keessa jooraa olurraa hojjedhu hojii. Gilgaaluma isa kitaaba durii irraa natti taa'amni immoo. Waan ta'u jedhu. Ambayyoos matee saka. Foto yogeera. Maal ta'u dhagaama bu'uuraa warri keenya dura deemanii dhadhaabaa turan taate. Immoo sammuutti olla baara. Maal sammuutti osoo baare argitee taama meeti? Argeeraani. Jaalallee ishee duukaaf masii darbitee gaggeesse. Natti hin qoosii. Maalin sitti qoosere jaalallee ishee gaggeesse? Wadheen dabarsee malee maaliin godhara? Achi deebi'aa amma kiyya argeen deebi'e. Kiyya maal siin jedhe? Karaatti natti dhufee ture waanuma tokko tokko haasa'e. Maal? Waan ta'e wayiidha. Waan ta'e wayi maal dharee maal haasa'u tumaa sarara qabdu? Jechuun hiriyyummaa wal barraadee haasa'anii haasa'ama normaalidha waa'ee keemiti. Hiriyyummaa isa wajjin maal godhatta? Maal sidee? Maati hiriyyummaan kee nan barbaachisu ati dhugaatii dhudhattee? Hiriyyummaan kee kunoo kana ta'e mam. Haraqee kana ta'e hiriyyummaan. Amma isa duukaa isaa walte kariyaataa ture? Lakki waa'ee hiriyyummaa isaan ilaallatu garuu akkasumatti karaatti walitti dhufnee miillawoo karaatti walitti nu fidee hin haasa'u. Waa isti nu deessinanii? Waan tokko hin haasa'u. Gaarii dhoosumma. Maal? Maal? Isa duukaa haasaan hin barbaachisu. Isa duukaa haasaan hin barbaachisu. Maaliif? Haasaan hin barbaachisu isa duukaa guyyaa tokko haasotee naan akkanarraati adda baatu akkanarraati cittu jala sarariitti duukaa si haasa'uu barbaada. Kanuma. Akkan isa duukaa haasa'uuf hin haasofne kan na gorsu si miti. Maaliif beektaa? Dhugaatii kanaan haasaa artatti. Sammuu kee dhugaatii kana dhala. Kanattis jaanjesseera si. Ollaan bultee beekaa jedhane. Haa ta'u. Maal jettere amma eessa ooltere? Naannaa ooltee dhuftee ati soo? Amma baasu gorsadhu. Na gorsi. Lafan jedhe naa deemtaa? Siif moo? Dhugaa rabbi siin deema lafa barbaadde kee. Maachuudha. Iddoo barbaadetti na ergi. Dhiisi kaa ture inni rakkinaan qabu seenoo bira naa de. Naqu. Maaliif? Maaliif fuudha seenaa biraan? Jaalleen ishee jirtanii bukkeen deemtu? Amma iddootti barbaadde siif hin deeman. Iddootti barbaadden sii deeman jedhama jaallee kee biran sii deeman siin jedheere. Marri jaalallee koo bira akkatti naa deemtu koo natti barbaade. Maaliif fuudha jaalallee kee biraan? Maal irraa qabdi? Maaliin irraa qaba? Haa kana barbaadde? Ati riyyaa koo miti? Amma kana riyyaa kee aanadhaa namicha duukaa haasa'uun dhaabbachuun riyyaa keedha garuu maaliin fuudha jaalallee kee? Maarree lafan seenaa bira naqu rabbii fedhe sammuu koo naa yaadda'u ta'e seenaa bukkee dhaqinaan hin jedhiin bakka. Ati naaf hin yaaddu? Maafin siif hin yaadu bona. Akkan si yaaduun barbaaddani mee atis naa yaadiiti bakka seenoo naaf deemi takka. Dhaqeeti. Iddoo biraatti na ergime. Ibsaan hin beekne dhaqee qabadhee naa wayya. Jalqaba si dhaam kan itti jajjabaadhu intalli kun sii taati wajjirraan deemtu hin bareeddee kan itti na dhiibee kana. Yeroo sammuu nagaa haasaa turte wanta kan. Namoota akkasii. Diree olii taatamu. Amma ishee amma sakaleessaa turte jennuun kee akkasumatti jireenya. Amma irras wajjin argeen ture mana biratti sarrasi hin dhungate. Meeteema. Dhiisteettaniire.
Maaliif dhiisa? Ati ejjennoon kachuma jiran Maal? seenaa dhiiroo wajjin agartee nama dhiista. Dhiirri seenaa si biratti dhiyaatu ni dhungatoo agarraa nama dhiista maali kana nama maaloo durba jaalallee kee dhiira garnaani maal biraa fuuta maal hojjetta waa tokko biruma dhaabbachuun hin barbaachisu malee. Kanaaf fedheen kanaafiyyuu ishee biraa dhaqe immoo sirrii af. Akkan ishee dhiisuuf akkan ishee jaalladhu suutu na gorsametti. Lakkiin Otuu kaleessa dheengaddatu araqee kana dhuguun jalqabee na gorsita ta'e dhuguma dagoo sirrii jedhee dheesuu badhee nan dhiisa. haa ta'u Amma kaleessa tuu kitaaba dubbisu ani sanyii bakaridhaa ani maaldhaa araqee dhuddeen sammuu nagaatiin to'atte ta'eeti moo ramma ta'e sin hubadha. Annaa na dhageessa ta'e yoo riyyaa koo taate dhaqiti seenootti wanta jiru naase. maayin siyaasaa Waan anaaf ishee gidduu jiru hin beektu ati. biran dhaqa haa ta'u kaayessa iftire Mana erti. Anis garan kee deebaati. garam geessat immoo Garanatti beellama wayiin qaba. dhokattee beellama jalqabde. Lakki beellama si dhokachuu osoo hin taane nama biraan ga'ee deebi'a. Namicha tokko tokkottuuti mee ibsaa kana naa ilaali jedhee naan garanatti kaaraa. Ibsaan jiru jettee immoo ibsaan isaan jiru ibsaa laalii ibsaa dhaamsinaa maaliin jiru jettu. Ati yaada. Sabbii keessanitti hojiin keenya dhaabateera siiteen. Diishii yaabaa otun sireessaa ibsaan dhaamaa diishii 30 sana hojjechuu qabu. Ati araqee kee dhugi. Namaara na washito. Ati Ibsaan araqee ibsaa dhugi. nu ibsitu ta'e. Hojii dhiisii araqee dhugi. Isa ittiin hojjetten araqee dhugi. Ani ibsaa mana namaa keessa naanneeni waan ittiin nyaannu fidee dhufaate ati kanuma dhugishi. Ishee taasayyuu. Tole. Haa ta'u. Jini araqee dhuguu jalqabdee moo? Maali? Maaf dhuddaan jedhu dhugaa. Hafuura kositti ajaa'iba. Ammayyuu boonaasii dhaqii biraa dhaqii naan dhufe. Alee si barbaadeen dhufe seete. Maalin sirraa qabaayyuun si barbaada? Maaf nan barbaadu. Ayi seenaa maalin sirraa qabaa si barbaadan? Sababni si barbaaduuf qofaayyuu na barbaadu qaba jettee. Sababiitti na barbaaduufin si barbaada. Maal ta'a? Na gorsime dhugaatii agarsiisuuf. Mee na gorsime. Gorsi yeroo gaa warri nama waaqayyoo nu gorsanii dadhabanii mee namni seexanaa nu gorsiiti. Oo dhiisneef. An nama seexanaadha sila. Maali? An nama seexanaadha. Nama seexanaa midhate. Seexana mataa isheedha. Mataa mashee. Nama seexanaa dhaanetti. Amma isa qoosaa dhiisite isa dhugumaa maaliif dhudda? An eewwadhe. Eewwadheeni waa tokko immoo faayidaa yoo dhabaa jedha dhugaatiin bara kanaa immoo waanuma hin taane oomishuu jalqabanii. Leechaan kan jiru. Jiidhiin durii as geessistee eessa kun kee cabee kun kee fayyee fagoo adeemta amma kana dhugee garuu immoo maali san dhugee yoo kiyyaa fi na biratti dhufee dhungatee akkas dhufee. Sababa shidhamee kan takkas Sin jaalladha nan jaalladhu sin jaalladhu na jaalladha tani fuuldura kootti seenaa kee hojjetaa oolanii sokkan. Siin dachaaram sababa meetii dhabnee kan kan hunduma gochaartu. Sababa meeti atumtillee jechuudha atumtilleetuma nagaan haaraatteema na dhiisteema boonaas dhiisteema immoo jireenyuma keenya keessaa baatee nan dhiisa kanas waan ishee yoo fedhe akka fedhe haa ta'u.
Waa'ee meetii hoo? Eh. Istee taale? Meetti na dhiisime amma narraa callisime. Maal jettee ammati? Ani garuu sin jaalladha. Ati garuu na jaallatta. Baay'ee. Asitti dubbiin badee gaammala. Maaliif? Boonaan si jaallata hiriyyaan kun. Boonaan si jaallata. Ati na jaallatta. Ani meetiin jaalladha. Meetiin immoo kiyyaa jaallata. Kiyyaano hiriirsee jaallata inni immoo hiriirsee dabaree naqisiise. Ani hojii makooyyuu nyaataa jira amane. Isa akkasiin sin jaalladhattee 50 natti boossee 50 akkas taatu awwaama tokko waa'een kee waan natti hin fakkaatu. Waama siif ni lammane laa. Ati immoo isa boonaan akkas garraamiin koo si jaallatte akkas ta'u ati boonaadhaaf ilaa hin jirtu. Meetiin immoo naa ilaa hin jirtu wallaaltee haa ta'u. Kiyyaan immoo eenyuuf meetiif ilaa hin jirtu. Atumtire naa hilime rabbii fedhiiti. Anumarraa ati bu'i jireenyuma koo keessa bahime adaraa. Adaraa seexana keenya irraa bu'ime. Anaa hiliiti jireenya koo jire. Mee biyya kana badime itti mee waan guddaa naa godhime jaalala keenaaf ibsime. Sin jaalladha baay'ee. Jechee Sin jaalladha baay'ee siif hin qabu lubbuu. Lubbuun kee haa ati ani dhuguma koodha hundaa. amanarraati callisi haasaan hin barbaachisu. Anamma ni kan hin dhufee fi dhaqeedhe maaliif hin si bira dhufe? Hin beeku maali boonaa dhaqeedhe. Dagoon erga gaafa ni jedhu kophaa Maaliif na erge inni si bira? Maaliif na erge? Annoon beeku. Jechee Hin beektu ati waanta inni na ergeef miti. waa'ee makoof waa'ee annoon beeku garuu wanta. Waa'ee koo waa'ee kan naa sanuuf na erga. Mee callisi. Mee callisiiti. Taa hin guddatta. Mee amma sadii walaloonaa jedhe. Walaloo walaleessaa sammuu koo keessaa baga nagaan dhufta meetiidhaaf boonsaa. Asitanitti qaba. Baay'ee haasone. Baay'ee haasone. Inni godhaa dhugaata. Maarri? Daakuu maal gochaa? Bashannanaan jira. Dheekamachi jalqabde. Maal jechuudha lakkiyaa? Jirtu anneerra. Seetti. Seeroo ko. Kotti meeti. Haasaan dhugaa. Lakki dhugaa naateera. Nuti barbaadaan jira. Jaaleen keessa barbaadaa jira. Seenaa. Naateera. Harka sitti qabaan jira. Seenaa. Lakki dhugaas man taanu. Maal hojjettas Achi teessee? naateessu. Maal hojjette? Mataa sin tataa. Asin tataa. Kutu teenya deemee. Waan isin Maali? Sin barbaadadhaan olleete maal hojjette? Seenaa. Na dhokataa na dhosu jalqabu. Jechuun gosti maasti muu foon oolu. Ati na duukaa taa oltanii? Taa oltee haasaa ollee bashannanaa ollee haasaa ollee mini as kana maal dhookaa ta'e si jala nan du'a nan badaa nan buqqaa biyya kana. Kina maalii qaba? Seenoo kottu si waamaan jira. Kunas yoo amaara Sitti himeen maali sitti beesila? Aderaa isa sawaaqeffattu. Aderaa isa tajaajiltu. Maal? Egaa dhaqi. Boora silaatee. Adaraa seenaa ko. Kana garraa kaa. I love you. What's that? My friend. Hiriyaa follow hiriyaa lubbuu. Hiriyaa wadiin qaba miti. Dhugaa baay'ee. Hiisoo bakka. Hiisoo. Anis qaba marii biyyaa bareeddu. Seenaa? Hiriyaa lubbuu. Siniif sirbaame. Hiriyaa akka seesaa fi hiriyaa macimtuu Maal dhugaa taa daggasi. Maal ni wanta. Yaada malee si ilaalaa oole maal taatiidha? Zimaamu yaada malee zimaamu Qoosimeet maal taatiidha? Badhiismee? Kee amaadhaa ganda malee sinaabu handa malee si waamu handa malee si Dago maal taatiidha natti dhudduu kan? Dulloon ta'eeti? Jaarsa dhugam kan? Jaalalaan hin dulloo. Dhugaamu? Sididdee? Sididdee? Maal itti madhe na dibdi. Foon itti madhe na dibdi. Maal ittiin himatti turee dago kana dhugumannaa? Itti madhu? Ee. Shaakal Ee. meeti. Baay'ee si jaalladha. Maqaa ishee meetiidha? Maal gaa sitti shaakalaan jiraniiru. Ati qosimee dhugaa. Hedduun si jaalladha. Jireenya koo keessatti iddoo guddaa qaba. Ansiin hedduun jaalladha.
Sindiddu dhugaa takkasitteeni sindiddula ofuma kana. Ati shinaatee tamma. Anka tun sheeteeti sin jedhamu. Jaallee qabda malee. Ai siyo qosan. Maaf dhuddaan maal taateedha? Dhugaa qosan jiru. Maaliif hin dhuganii? Anaan inni mana gugguba. Inni kun dhufee na gubaa, inni sun dhufee na gubaa. Seenaan maaf nagaa nuun laattu? Maal ishee goone? Amma akka itti deemenna hin deemu. Seenaatti faradiin hin dago jaallattis jaallattii miti. Gaafa itti faradu itti murteessa malee. Gaafa nama qabu jaamaa Itti nama murteessa. Jaamaa jaalala maali? Dhugaa jaalalli maal jechuun ittiin faradiin ka. Jaalala maali? Jaallattis jaallattii miti ka jechuun akka isheen boonaan jaallanne beekama. Garuu ittiin qabamiinatti seenaa. Amnillee isinii kenneera. Akka ishee beekta ka. Akka isheen dhimma hiriyaa koo hin qabne beekta. Akka isheen sammuu na xaxxee mataa koo dudduubatti geessaa jirtu beekta. Maal jedhisitti muree dago si jaallatti seenaa siin jedhu. Anoo ishee natti himteetti garuu maaf nan dhiistu beekta ergitee mucaan kun gaafa dhagu'an hiriyaa wajjin guddate dhabu waan meeqa hiriyaa wajjin abee argadhee keessa dabarse sababii seexana diimtuudha. Dago akkasii jedhamu dhuga jaalalaadhaan dagoo. Jaalala kana jaallannee irra nuunis. Maarree akkasii gochaa jirti miti. Yoo marganne jaallannee nuunis hin dhiisne nan dhiistu hiriyaa koo hin dhiistu. Isheen isaa dudduree. Aduddu sinoo si dhusisaa jirti. Iseen immaa utuu qorichaan tuutaa dhugde.